Maalummaa gosaa fi maalummaa Oromummaa. Maalummaan gosaa maali? Gosti seenaa dhalootaati, hariiroo maatii dhalootaati, bakka itti dhalannee fi itti guddanneeti. Gosti eenyummaa keenya guutuu miti. Qaama eenyummaa keenya keessaa isa tokko qofaadha. Gosni akka of beeknu nu gargaara, akka wal barruuf nu tajaajila, akka wal gargaarruuf nu kakaasa. Garuu gosti sirna siyaasaa, qabsoo bilisummaa fi mirga ummataa bakka bu'uu hin danda'u. Bakka gosti itti rakkoo ta'u, gosti yeroo rakkoo ta'u, yeroo inni ajandaa guddaa haguugu, yeroo inni ummata qoodu, yeroo inni diinaa qabsoo gurguru, yeroo inni haqaa fi seera caalu, yeroo kana gosti tokkummaa diigaa, shakkii uumaa, qabsoo laaffisaa, eenyummaa guddaa balleessa. Kanaafuu ajandaa gosaa osoo nutti hin fakkaatin harka diinaa ta'a. Oromummaan eenyummaa seenaa fi aadaa fi seera, eenyummaa qabsoo fi wareegamaati, eenyummaa walqixxummaa fi wal kabajuuti, eenyummaa kaayyoo walooti. Oromummaan gosa hin filatu, maatii hin qoodu, naannoo addan baasu. Oromummaa jechuun ani gosa koo nin jaalladha, Oromummaa koo nin tikfadhaadha. Faayidaa Oromummaa: Oromummaan humna uumaa, seera kabachiisa, mirga tikfattaa, diina sodaachisaa, qabsoo injifachiisa. Tokkummaa Oromummaa: mootummaa dirqisiisaa, daangaa kabachiisaa, mirga namoomaa mirkaneessaa, seenaa dhalootaaf dabarsa. Miidhaa ajandaa gosaa: ajandaan gosaa ummata walitti buusaa, hoggantoota wal shakkisiisaa, ajandaa mirgaa jijjiiraa, qabsoo dogongorsiisaa, seenaadha diiga. Namni ajandaa gosaa lallabu beekee yookaan osoo hin beekin akka diinatti tajaajila. Yeroo nuti wal lollu kan nu injifatu diina keenyadha. Waamicha onnee irraa: yaa ummata koo, gosni kee kabajamaadha, garuu akka meeshaa walitti nu buustitti hin fayyadamnu. Har'a diinni keenya mirga keenya saamaa jira, daangaa keenya sarbaa jira, seera keenya cabsaa jira. Kanaaf wal haa dhaggeeffannu, walitti haa dhufnu, onnee keessaa gosummaa haa baafnu, bakka gosaa Oromummaa haa kaa'annu. Jecha kiyya kan xumuraa: gosaan wal beekaa, Oromummaan wal jabeessaa, Oromummaan wal tokkoomsaa, Oromummaan wal baraaraa. Gosti seenaa koo, Oromummaan kaayyoo koo. Gosaan hin bilisoomu, Oromummaan nin bilisooma. Harargeen gosaan hin qoodamtu, Oromummaadhaan of ijaarti, tokkummaadhaan mirga ishee kabachiifatti. Kanaaf uummanni keenya kabajamaa fi jaallatamaan waa'ee dhimma gosaa dagachuu qaba. Mirga eenyummaa keetii kan sarbamaa jiru irratti xiyyeeffadhu. Har'a maaltu narraa hanqate? Hanqinni kiyya maalii? Of dhaggeeffadhu, of qaradhu. An Burqaa Yusufi. Midani, midani, jalli ke